Simba dhaabadhu bada kadhala dalagaa naqatee maallaqa irraa nyaachuu barbaadu. Hafuudhaaf hin jaalanne, ha maallaqaaf jaalatu, ha lafee hin jaalanne dhaabbadhuun sin jaa. Sitti ni mujjira. Dhaabbadhu dhaggeeffadhu. Wanti irraa haasa'u jiru kun waa'ee kan keeti. Hin dabrin bakka sana sirri dhaggeeffattu malee. Hoottuun sin jaarra harkaan wal faamna. Waan akkanaa dhiisuudha qabda. Hoottu bakka an jiru ni beeyta. Bakka ati jirtu tokko si dhufe silaa hin jirtu. Dafi hoottuun sin jaa ammaan tana. Bada tortora. Ammaan tana gaa viidiyoo maruu dhiiftee gaa viidiyoo waraabuu dhiiftee jirta. Garuu waan nyaatu dhabdee kun beekamaadha. Akka ati waan nyaatu dhabdee namuutu beeka. Amma ganaa mijiyyoo sanii yaaddoo jalaatee fadhaa jettee waan yaadduuf hin jiru. Yaadni kun siif milkaa'uu dhaabbadhuun sin jaa. Yaa bada wasaqa amma mana teesseeti akkana godhachi jirtaami. Gabbee haasa'e gaa yoo dhiira taate. Gabbee dubbadhu. Gabbee nama mul'adhu. Nama si barbaadu mul'adhu. Bakka jirtutti himi sin jaa. Yaa bada jazbaa. Jazbaa haqa dhalaa nyaatu akka miskinaa nyaatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu hangamana itti gamana jirra. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya jirra jirtu salaamanni keenya kan onni irraa ka'e lagaa fi gaara qaxxaamuree bakka jirtanitti isin haadha qabu jechaa har'a maal qabattee dhiyaattee beektan har'a hattichaan arrabsuu dhufe hatticha ni beektan hatticha akkuma waliin beeknu Ambootu yookiin Farahaan jedhama. Barbaadee dhabee hordoftoonnis maallaqa san miyyoo saniif irraa futuuf malee akkamitti dhiifta naan jechaa jirta. Garuu barbaadee hurreetu biraas dhaqee isa naa dhiyeessi jeeni hurrillee kan isa naa dhiyeessu hin taane hin dandeenye hin mijanneef jechuudha. Haalli mijooneef saniifuu har'a arrabseetiin isa akka as bahu bakka jiru namni tokko. Barbaadee qofaaf miti nama tokko as baasuudhaaf karaalee adda addaatiin irratti hirmaattee akka inni as bahu jecha isa dhukkubsu waamee qayyanneetiin as baasuudhaaf yaada qaba. Akkuma isiniin jeegaa isa arrabsuu fi har'a as baasuun qaba. Aboo yaa bada tortora Ambootu kan dhalaan malee jiraachuu hin dandeenye ni jirta bakka jirtu maanutti as hin baane. Viidiyoo tana laaltee yoo dhiira taate as bahu naafetii harkaan walitti dhufuu qabnaa isiniin jaa. Amma mee maal nyaachuu jirta? Dhamaa dalagatee nyaanne harka dhalaa eeggatu. Tabiraa laallattee ammas dalagaa neetee irraa nyaachuu deemta moo eessa battee eessa dhokottee eessa jirta? As bahiin siin jaarra. Dhiira taanaan as baatee walirra laalla. Yookaan giddiin anaa sirraa fuudha yookaan sumaaf irraa na dhorkee jala naan bisa. Kanuma lamaan. Saniifuu as bahii dhiira taatu. Hoottuun siin jaa bakka ati jirtu silaa dhufa hin mul'attu. Barbaadee si dhabeemi. Amma viidiyoo tana si jechaan maree taarra baatu dhufe. Duraan siin kadhachuu jiraami. Kana kafalee kana godhii miyyoo tanaaf deebisii akka namaati. Si dadhabee waan ta'eef har'aan tana siin arrabsuu deema. Amma dura yoomiin takkaasi tokke wasaqa haqa dhalaa nyaatu. Akka dubartii hojii naqee haqa isiidhaa nyaatu ka dalagateen bulle bada furrii viidiyoo sanfaa marta kasamuu furrii jettee jaalallee tiyyaan dhabe jaalallee yoo jaalatte kas goota dhalaan hin jaalatte kas godha. Hay garami yaadda dalagateen nyaatu fakkeenyaaf barataadha jennu barataa yoo taate barataan maallaqa dhalaa nyaata hatee nyaata. Amma tokko guutuu daleessifattee buleessu miciyyoon si sattarteewu amma giseen itti dhiyaadhee qorannu. Amata tokko jette amma immoo shalmidiirra gisee himtu beekaa gatti keessee kabajaaf himte ji'a sadii. Amma tokko guutuu gadi hin bu'u jette. Silaa gabbuu ta'e viidiyoo hanga dura ammartu kana keessa maan argame sibira gabbu'aan jirtu jechuudha. Taraa dhumarraa ati gabbuufte kanaaf furmaata argatte. Kanaan namatti achi dabalamuu dandeessee jechuudha. Saniifuu amma tokko guutuu baatirraa dhufee arabarraa maallaqa fudhataa jette. Dilanuma hunda dalagata dadhabdee moo maal taateeti? Kanaafuu daawwattoota keenya akkasuma hammeenyi isaa mul'achaa jira. Yaaddoonis waa bilaashumatti jaalallee isaa jalaan fuune. Jaalallee isaan jedhamu kun akka nama gartee kireeffatee makiinaa wayii kireessee yookaan amatatti yookaan jee kireessee waa fudhatu yookaan jeetti irraa fudhatu akkasitti nama
meeshaa dalagaa khalaas gabaabdumatti inni michiyyoo meeshaa dalagaa makiinaa hojiif bitame takka yookaan qotiyyoo kireeffamee lafaan qotan akka baadiyyaa keessa ni jira. Akkas godhee intala dhalaa itti taphachaa jira jechuudha. Kanaafuu inni hojiin isaa tun mumullachaa jira. Sooshaal miidiyaa gubbatti ol ba'ee qaata dhagahamaa jira. Kana numa falma inni numa falma. Qabiyyoonis qilleensa barbaadee himuu jirtu numa falma. Ragaan fedhe sunu yoo dhufe wajji nyaanne kajuu naasee harke kajuu eebiyyoon dhuga baante kajuu abbaan fedhe yoo dhufe nyaadde jechuun hedduu jechuun inni amma. Saniifuu nama jee nama inni tokko akkana nyaadde belleesse bakka irraa kafaluus hin qabu. Fixeetiin jira naa dhiisii yoo jee beekan namni siif dhiisa. Garuu falmeetumaan falmiidhaan bakka gahaa jira. Falma guddoodhaaniin falmeetuma kan inni duuba hin deebine jechuudha. Amma gaasaniifuu inni mana bororu jira waan nyaatu dhabee duraan dhalaa tana takkitii tanaa jira mul'ate malee beeki meeqaan tam godhaa jiraachuun dhabu karaan ammeenyi isaa hedduu ol babaa jira. Ammaan tana akkam ta'u jira yaa tortora duuba ammaan tana maal nyaachuu jirta meemma aambootuuf maal nyaachuu jira viidiyoo ol baasuu dhiisee baraasa'ullee dhaabee jira waan ta'e egaa Allahu alamii inni beekama silaa waan inni ta'e waan nyaatu dhabee namni gisuma waan nyaatuu fi waan ittiin deemu waan gadi hin bahu dhabe manatti haabaa kunsi jalatti hubatamee jira jennaan hubatamullee sirriitti hubatamee jira. Kanutuu kasirraa fagoo jiru amala keetii fi hammeenya kee beeynu namni immoo si dhiyaatu faan maalayyaa funyaan si qabatee jira jechuudha. Ati isa jiraachuuf deemta. Akkanatti haqa dhalaa takka nyaachaa dhalaa takka miidhaa akkamitti jiraachuu barbaadde. Fuuldura keetiifoo maal yaadda? Atis ganaa nama waa eeggatu nama ganaa bultii ijaaruudhaa deemu tokko jechuudha. Saniifuu ati karoorri hangee karoora saamanii nyaachuu fi sobanii nyaachuu fi osoo hojjenneef nama hojii tokko fakkaatee fakkeessitee jiraachuudhaaf yaalii gootaa jechuudha. Amma bararra sii dhufeetiin jiraan siin jee bakka anan jiru ni beeytaa bakka ati galtuus ni beekaa garuu achi sin harkadhu ni baddaa mee arra ati na barbaadi immoo yoo dhiira taate hootuuti deebiitii na barbaadiin siin jaa bakka anan jirutti natti hootu sanbooda walirra laalla. Eenyu akka kafalchiisu eenyu akka haqa irraa baasu gani lalla haqa silaa haqa michiyyoo kasirraa baasu anuma dirqamaaniin sirraa fuudhutaa garuu dhiira taanaan qottuun sinjaarraa harkaanii wal faamna faraan viidiyoo tan ilaaltee dhufu qabda harkaan wal faamna harkaan wal gaafanna yootiif jala naan biftee haqa miyyoodhaa hambifatte jala naan biftee taanaan sima wadde taanaan ammoo sirraa fuudhu malee sindiisu sirraayis fuudhee sindiisu hidhaan si gelu waan nan si godhu harkuuf teessa hidhaa qofaa miti miilaa fi harka kee walitti hidheetiin mana keessa si bulchaa'u inumaa foolisattuu sin geessu manuma keessattiin si amansiisuu ta'a faraan naa galta. Saniifuu amma viidiyoo tana laaliitii yoo dhiira taate bakka an jirutti na kottuun sin jaa sa'a feetee na bilbiltee na dhufuu dandeessa. Akkasi. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya jaa kana harkaan wal ga'uun keenya waan afaan qabne faraan amma tarumaati terraadhumaati walitti dhufuun beekamaadha. Amma mana tortoru jira kanaas beeku qabdan haga tana dura ol beeti jaalalli tiyyee yaaddoon baase maaliidha jaa dhiyoon tana viidiyoo takkatanii wajji maree agartanii jirtan guyyaa 15 ga'ee jira. Yaadduma sanuu gananii dhaggalchuu deemaan maal dubbata yaadduma sanuu gananii dhaggalchuu ta'a jaalallee fi jiniin haftee jirti duraanuu hin jaalanne duraanuu lafee hin jaalanne maallaqaaf jaalatee dubbannee jirra. Maallaqa jaalate namni tokko maallaqa jaalatee fi lafee jaalatee hin garagara akkasimi. Kanaafuu inni maal yaadu jira ammallee kaayyoon isaa wanni inni qabatee taa'u jiru yaaddoo biraamiyyoo san giddiin fuudheetumaan mana deeffadhaa jechuu qaba. Mana deebiseetiin ammas bultii hojii jaaraa nin fuudhaan jechuutti jiru ammas haalli isaa maali akkuma barate san akkuma duraan irratti dalagisan barbaadaa jechuudha. Hojii naqatee maallaqa isiin dalaytu baatiraa dhaqee fudhatu isiyyuu salaamtaan gaafatu beeka osoo maallaqa mana fidaniif inuma fedha isiin achuma teessee dalayti jechuudha. Baatiraa dhaqee fudhata. Kana mi'eeffate nin deeffadha baran jaalallee xiyya akkana hin dhiisu
Gana yaaddo sanoo ila darbutaa naa jenna dhaadate guyyaa dhiyoon tanaa eegasii walitti hin deebine viidiyoo takka dhiinaan dhaqii bakka inni jiru yoo garte irraa naa mari jee irraa naa martee turte bakka isiin itti martee sanatti mudute eessatti harkattee jennaan sittiin immoo itti wal fittanii booda tadhiira waliin fitte naan jedhanii bakka inni jiru si agarsiisuun qabu jette maaltu isin jittuu na dhaqee jette tatana duraatu kanneen illiidha tumsa ta'e iddoo hordoftoonni na jeeqe saniifuu an tumsa namaa ta'uu bakka namni jiru nama agarsiisu ganaa keessan galuu jettee dubbattee turte. Achiin amma naaf faraanga waliin bahuun keenya tadhumaa kunoo amma viidiyoo tanaa achitti hangaan isaa kalluutti viidiyoo biraan dalaguun isiniin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen hanga dhumaa nu daawwattan galatoomaa isiniin jechaa laayik tuqaa bakka diimtuu asila mul'atu tanaa sabskiraayib gootanii sheer bakka tanaas tuqxanii biroo kuttanii isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.